Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa guyyaa yaadannoo injifannoo Adawaa waggaa 128ffaa magaalaa Baatuutti kabaje. Guyyaan kunis mata duree injifannoo Adawaan nageenya waaraa fi biyya cimtuu ijaaruuf jedhuun bakka abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, hawaasni yuunivarsiitichaa fi keessummoonni garaagaraa argamanitti kabajame. Waltajjicha haasawaan kan saaqan pirezidaantii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaa baga guyyaa ayyaana Adawaa waggaa 128ffaan singee jechuun Adawaan mallattoo bilisummaa gootummaa fi tokkummaati jechuun sabaaf sablammiin Itoophiyaa injifannoo Adawaan alatee akkuma hin jirre Adawaan saba kamiin halatee sin jiru jedhan. Hunduu injifannoo Adawaa keessatti gahee olaanaa qaba jechuunis dubbatan. Adawaan mallattoo bilisummaati. Adawaan mallattoo gootummaati. Adawaan mallattoo injifannooti. Adawaan boquu warra Itoophiyaanotaa duwwaatuun ta'een warra gurraachotaa ol qabedha. Adawaan koloneeffattoonni warri adii duwwaatuun ta'een mo'atamuu akka danda'u ardii kana irratti kan mirkaneessedha. Kun immoo injifannoo gootota keenyaati, injifannoo hunduma keenyaati. Injifannoo Oromootaati, injifannoo saba sablammootaati, injifannoo Itoophiyaati. Sirna kabaja ayyaanichaa irrattis waraqaa qorannoo seenaa Adawaa argisiisu yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaa kan ta'an Dr. Birraatuu Qanayitiin dhiyaateera. Qorannichis sababa jalqabbii waraana Adawaa sabaaf sablammii waraana kana irratti hirmaatanii fi jeneraalota injifannoo Adawaa geggeessanii fi kanneen biroo irratti kan xiyyeeffatedha. Hirmaattonni sagantichaa tokko tokkos qorannoon dhiyaate kun seenaa hatame kan ifa baasuu fi injifannoon Adawaa kan sabaaf sablammii hundaa ta'uu kan argisiisu biyya ijaaruu keessatti lammiileen biyya keenyaa hundi gahee qabaachuu isaanii kan mul'isudha jedhan. Keessattuu jeneraalota 11 injifannoo Adawaa argamsiisan keessaa 9 Oromoo ta'uu kaasuun ammas waa'ee Oromoo fi Oromummaa irratti seenaa dhaloonni kun beekuu qabu baay'eetu hafa jechuun dhaloonni illee waa'ee isaa beekuuf kitaabolee hayyoonni keenya barreessan dubbisuun hubachuu qaba jechuunis dubbatan. Jeneraalota yeroo sana waraana Adawaa gaggeessaa turan keessaa jeneraala 11 keessaa 9 Oromoodha. Kan Oromoo bira gaafa gaamu garuu gabayyoo waamame gurmuun dhiifamaa jechuudha. Kana jechuun hiika mataa isaa qaba jechuudha. Ilmi abbaa malee argamu, ilmi abbaa malee dhalatu, ilma waamanii abbaa dhiisuun ammoo falfala jechuudha aadaa Oromoo keessatti. So kuni taa'ee jedhameeti seenaa saba kana gurraachessuuf irratti hojjetame waan ta'eef dhimmi kun dhimma gadi fageenyaan yuunivarsiitiin keenyas waan kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kennee akka hojjetu beeka. Amma jenereeshiniin amma isa darbe irraatii barannee ijoollee keenya bifa walqixxummaa ta'eetiin hubachiisutu nureera. Biyyi kun kan keenya ta'uu ishee biyya kana keessatti gahee cimaa sabaaf sablammiin qabaachuu isaanii sirriitti barsiisuu nu jira jechuudha. Xumura irratti kallattii kan kennan pirezidaantii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaa akka jedhanitti seenaan Adawaa kan sabaa fi sablammoota biyyattii hunda ta'uu hubachuun barbaachisaadha jechuun Adawaan injifannoo Itoophiyaanotaa qofa osoo hin taane Afrikaanota marallee kan boquu ol qabachiisedha jedhan. Paan Afrikaanizimiin Afrikaatti akka hundaa'uuf ka'umsi injifannoo Adawaa ta'uu ibsuun dhaloonni hamma jirus wareegama abbootii keenyaan Adawaatti argame itti fufsiisuuf hayyoota seenaa keenyaa qorannoowwan garaagaraa akka geggeessan gochuun dursa nageenya naannoo keenyaa tokkummaan itti fufsiisuu qabnaa jedhan. Injifannoon Adawaa mallattoo nageenyaati. Mallattoo biyya cimtuu ijaaruuti. Abaabiloonni keenya biyya cimtuu ijaaruuf dabarsineen kenninu kan jedhan. Nuti sarara biyya cimtuu ijaaruuf hojjechuun nurra jiraata. Biyyi seenessa qeenxeetiin ijaaramuu dandeessu hin jirtu. Biyyi saba tokko ol kaastee isa kan gadi qabdee ijaaramuu dandeessu hin jirtu. Biyyi kan ijaaramtu wal qixxummaa irratti, biyyi kan ijaaramtu wal kabajuu irratti, biyyi kan ijaaramtu tokkummaatiin, biyyi kan ijaaramtu hojiitiin, biyyi kan ijaaramtu gochaan ololaan miti. Kanaafuu warri gama Oromootiin Adawaan nu ilaallatu jedhanis Adawaan abaabiloota keenyatu achitti awwaalameera. Lafee isaanii achitti dhiisnee Adawaan nu ilaallatu jechuu hin dandeenye. Jeneraalota akka seenaan ibsutti 11 keessaa 9 Oromootu waraanee waraansise jechuudha.